akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii an normal waan amarra haasaf deemu kana normally waan akkasii irratti hinaasaw waan nam isheri illeen godhu waan namni wal arrabsu waan namni walloluma makanneen share illeen godhu irratti illee comment illee in godhu irratti illee naasaw garuu kaadhaa kana wanti irratti haasaw fedhee fi haati faaxeetii fi fatiyeen wallolaniiti haati faaxee ganda siidhatteetti building isirra jiraattu jala dhatteetiin kootu gabbaa jedhaatiin kootu gabbaa si argu fedha si argu malee asiin fedhu si argu fedha kootu gabbaa jedhaatiin ka fatiyaa wannoo jettu argee kabraallee ammoo ka ari'aa turte ka faana fiigaa kootu gadhaabadhu yaa faana fiigaa turte illee argeetiin wanti suni bara dargaggummaa kiyya yaachise bara ana ijoollee ture jechuudha bara jaarii akkanatti hin banne by the way loowwan baay'ee tisseera yeroo baay'ee loowwan tisseera yeroo loon tisseetaa ta'ummoo dullaa kanneen qabataa deemtaa miree horiin tissuuf so bakka san ijoollee wallollaa akka wannoo ta'eete yani ijoollee baay'ee ijoollee dhiiraati wallola yeroo baay'ee ijoollee dhiiraa kanatuma bakka ijoollee ulee sanii mataa isaanii kana dheefa bakka innaa maraayyuu hin baqassa inni uumamaa asirra yaa wookii haati yookiin abbaan isaanii qabatanii qe'ee dhufan himachuuf so baay'eetuma mature san irratti faazariin kiyya baay'ee naallola ture san irratti jechuudha so waan sani bara san waan na yaachisee baay'ee na kolfisise jechuudha akki haati faate kootu gabbaa illee jedhaa turte achi I think finally fatiyeen laan eenyu gajjira jettee itti gabbaate na fakkaata garuu achi baate wal ari'anii wal jala fiigaa turanii gadhaabadhu jedha atiin akka achirratti sagalee dhaga'utti haati faate gadhaabadhu jedha fatiyee faana fiigaa turte wanti sun bakka baay'ee kolfaan na ajjeese ijoollummaa kiyya san bara dargaggummaa sanii na yaachise saniif sheerii godhara saniif irratti haasee just that part was so funny bakki amma gadhaabadhu kootu gabbaa akkas waliin bahu akkas si dhiisuuruma si arguu fedha si haasa'uu fedha si dubbisu fedha gadhaabadhu yoo si nyaafaana fiigaa turte san sun baay'ee funny santu na kolfisise anyways gara dubbii sireesitti deebi'u haati faate akkuma namni martii febreetii bakka waan isin haasofturraa akka comedy akka comediititti waan isin goote haasofturraa illee ta'ee yeroo si gorsitullee seeraan waan lafeessa seenaati waan gaarii onnoo nama gorsiti waan saniif ta'e haadha faateen baay'ee jaaladha aduu sheer waan isin gootu kanneen illee fatiyellee akkasuma follow walirraa qabnaa bakka yatti miskiina hedduu garan na nyaati yeroo especially yeroo amma haati jala amrii taate sanniin irraa waqa imbooti amma achi asin bacinna inna bara waa'ee haadha san laalchisaa yoo onnoo jettu baay'ee garan na nyaatti gara laafetti garuu nama wallolta aronno waa'ee so maaliif walloltan namaan maaliif walloltan jechuun biyya namaati biyya rakkoo kanatti walloluun I don't think barbaachisaa leenatti fakkaatu wallalitiin wallabitiin kama jiru obboleeyyan oonuma wallabdi garuu keessaan karaa keessatti waliin hiikattanii rakkina qabdan baatanii as miidiyaa irra wal arrabsuun illee diqqoo gaarii natti fakkaatu waan san suutumaan oduu amma reediin waan gaarii godhaa ture adama afaatiin dhiisi ka jedhaa'u viidiyoo san illee argee ture akkasuma namoonni achi jirtan wannoo gootanii oduu rakkina isaanii san keessumaan oduu hiittanii fi bareeda biyya rakkinoo kanatti rakkisuunis ta'a malee gaariin ta'u jechuu barbaadeeti ani qoifatiyee ati namni ati walloltu hundaa gaafu bakka ati jiraattu jala gadhufe kootu gabbaa maaf siin jedha qoy kootu gabbaa viidiyoo abdurqee jedha abdusee wayillee argee ture abdusee as walloltanii si dhufe neuchi siin jedhaa ture akkuma dhaati faate kootu baay jedhaa ture so funny adamo eenyu gadi jireettee gabbaate garuu wala ri'aa turtanii yosin obboleeyanii walin loluun isinirra hin jiru rakkina jiru keessumaan hiikkadha jechuu barbaada fayyaana ta'a waan kana wanti fideef waan bara ijoollummaa san waan nyaachise waan biraatiif miti masalaama